jolle nama sagalan kuni video namicha birrii 150 na nyaate passporti sa soyet erge jolle sagal kana birriille maallaqalle kan jolle ra nyaate biyya jirantu jiru yeroo baay'ee commenti barreessee fi whatsappin dubbisee fi nan dadhabe soyye baay'ee walitti siqatu baay'ee waliin qabu sababa kana soyyenis wanta kana beetti ijoolleen walumaa galatti namni 15 nama suura saasii erguu nan danda'a maqaas kaasuu nan danda'a yoo maqaa kaasettes maqaan kaasii dubbar okay sababa kanaaf namni kuni maalii fi seera alatti jiraata warreen seera jala seera biyya Dubai beekanii sojiru maaliif zimminuun jedhama anaan ishinaan jedhe birrii 40 bichaa naagashe birrii sakanna dhowwatee jira ani biyyattis qorachaan jira bakka abbeensaa jiran bakka armeensaa jiran dirasii bira ga'eera maatii isaa bukkee biyya Dubai keessatti immoo seerri jira sababa kana maaliifidha wanti kun kan ta'u baba Nuradin ifama hojiyyoon mana kee jeeqete jechuudha kana sitti machuudha kinsin jedhoote namoonni 15 kun qabanama tokko chakkanaatti dhufanii no paaspoortii nama sagalii fuudhanii sooyyetti kennuu maalin beesse ragaa kunoo qaba waasaappiirraan siin ergan paaspoortii nama sagalii na bira ga'ee jettee jirti la isheen hin jenne ijoolleen dhaqanii mana nyaataa ishee dhaqanii viidiyoo irratti hojjetan nama sanarratti viidiyoo hojjetanina maaliif suura namaa gadi galagashitanii hojjettu suura irratti kun wanjalaan isin gaafachiisaa etteeniin ennaan gaafa wanjalaan isin ageeffadhu fakkeenyaa fi amma ati odoo suuraa nama wayii gadi galabbattee yookiin immoo waa wayii gootee kuni seeraan si gaafachiisa akka seera biyya kanatti suuraa namaa eeyyama abbaatiin dhala gallakkisuun dhoorkaadha jedhee yoo sitti hime kuni minim chiggir yellamu rakkoon qabu garuu ati amma ijoolleen kun paaspoortii sagalii achi fudhachuu maalin beekti kenya tokko rakka shinaa nan beeka wanti takka achi fuudhan dhaqanii akka sareetti ifatamanii baba Nuradin akka sareetti ifatamanii dhaqanii akka sareetti ifatamanii kan isaan achi ba'an sagalee waraabbatanii qabu akka sareetti ifatamne break okay ati maal beekta dachoo ijoollee kana guyyaa lama moo akkam deemaa guyyaa akkam deddeebi'anii gaafa sadaffaatti fudhatan nan beeka ijoollee sanaa yookaan dalalaan keenya tokkodha himadheeraan akka isaa sooyyeettis himachaan ture nan beeka namuma tokko sin fide nama 15 kana baay'eedha 15 bichaayyuu miti nan beeka wanticha keessa nan beeka ijoollee akkas ta'anis dalalaan keenya tokko namicha ijoollee akkas gochaa jiru duuka okay waan kana qoe nan qulqulleeffadha ishee rakkoon qabu ati maal jechuu barbaadde dubbadhu ayyee baba tolana kenu keessa galatama si dubbisuu barbaadde tan maal jettee beetanii biraazirikiyya injettanii erga dhufe waggaa lamaa ga'ee jira amma waggaa lamaa ga'eera ayidiillee garuu arabuma irraa hojjete baadiyaa keessa jira an Dubai jira inni sasuma jira jechuun baadiyaa keessa araba bira maaltu maal ta'ere ay mindaa dhoggateen beettanii mindaa ji'a 5 dhoggateen mindaa ji'a 5 ko amma dhimma mindaatiin ol qabatee gaafii ati amma as gaafattu kan gisee 70 ol raasaa ture fakkeenyaaf yoo ageeffadhu yoo mucaan kun waraqamooyii kamallatteessu ta'e dhimma mindaan ol qabate ta'uu mala ana on beeku yookaan mindaa isaa yoo kan fudhatin taate rakkoon qabulee waraan gaafachuu hin danda'a mindaa jeeshanii naan kennin yoo jedhe statement baankin isaa ilaalama fakkeenyaaf ijoolleen harma dura deebara bilbiltan mindaa keessan kaji'a
ji'a jalqabaarraa kaasee hanga xumuraa ofii isaaniitii isinitti himu. Ka ji'a akkamiiti siin jedhan. Ka ji'a kanaa laalanii ka ji'a kanaa bara fudhattee jirtaa siin jedhan. Maaliif birriin sii galee jira waan ta'eef kaawwantii kee irratti. Kanaaf mucicha gaafadhu qulqulleeffadhu. Yoo mallatteessaa fudhatu taate yoo karaa baankitiin ka galuuf taate kana qulqulleessee gaafadhu. Malee mindaa ji'a 5 dhoorgatee qoma dhayatee bakka barbaadde deemine maan jechuu hin danda'amu. Mindaa san kenneef ofirraa of fudhanne. Agachee sagaleen kiyya jiru yaa jamaa biftu Injira baba injira. Jira sagalee. soona dhageettee ati obboleessu Kiyya dhagamu. amma hin dhaga'amu. Gaafadheetiin jira isa gaafadheetiin jira isa bichaan ta'an ijoollee nama sadiin akkana dalaganii beektanii nama sadiin iyyuu isinii kennaa qofadhaatumaan ji'a 5 ga'ee jira. Garuu hojii hima hojjisiisaa dhufee deemaa poolisii sitti waamuu fi akkam jennee itti yaamna jettee yeroo baay'ee naan jedha beekta. Poolisii yaamuu maaliif barbaachise? Dhimma mindaatiin ol qabatee namoonni hedduun xiyyeeffannaan keessan poolisii. Poolisiin waan arjenti ta'e rakkoo battalaa uumameedha. Leebarri dhimma mindaa hojjetaa fi hojjechiisaa kan ol qabatee. Dhimma mindaatiin ol qabatee gaafachuu ka qabdan dura xalayaadhaan taayipingi seentarii deemaati. Mindaan kenna ka ji'a ganaa maaliif nuu kennamuu dide? Evidensiidha isiniifis gaafadhaa xalayaadhaan. Achi booda'oo xalayicha waatsaap irra ergaafi. Achi booda'oo leebaratti kompileen godha. Eega kompileen gootanii booda hin gaafatamtu hin gaafatamu. Okay? Mindaa keessan jaalatee osoo hin taane dirqitti isinii kennaa jechuudha. Irraa isinii fuudhu warra leebaraa. Mee namoota leebaratti mindaa ofii hin kennamneef dhugumaan dhugatti gaafatee dhabe jira. Yalla yookiin sababa qaba kafiiltichi sun yookiin kafaleefii qaba yookiin akkaawunti irra galcheefii qaba yookiin mallatteessisiisee jira. Evidensii tokko osoo hin qabaatin namni nuti nama wargate tokko illee jiru. Halo. Ayyesh. Waalaikum salaam. Jira. Meuti godhitti ari'a saartami baba mucaa kana xiqqoo agaafachuudha. Dafi. Taasisu. Araba dhuunfaati moo kan inni bira jiru akkamitti araba dhuunfaatu dalageefi? Arabuma dhuunfaatu dalageef ayidiillee irraa akkuma biyyaa dhufeen arabuma dhuunfaatu dalageef. Akkami kafalamaa fi ture mindaan dura kafalamuuf? Dhufeetuma harka kennaaf namichi harkuma kenneefii deema mindaa isaanii dura harkuma kenneefii deema dura beektaa. Waan mallatteessisu qaba ho'itti fidee kennu. Hin qabu amaayyuu hin qabu yeroo kennuuf san jechuudha fideetuma kenneefii deema. Kana yoo ta'e maal amma jedhan kanaan gaafachuu hin danda'ani. Ijoolleen haala kanarratti mindaadhaaf rakkataa jiran ijoollee akkamiiti warra amma sappilaayii kenname kana warri sappilaayii mindaa amma haala amma baabaan jedhu kana illee gaafachuuf rakkisaa ta'e sababni isaa akkuma amma inni reefuu isin ibse itemmiin isa bira jira waan ta'eef itemmii ufiitiin mindaa ji'a ja'aniin galchee ufii baasa inni. Mindaa san waan ufii galchee baasaa jiruu fi gaafa ijoolleen dhayixxeetiin mindaan nuun kennamne jettee gaafattu sistama keessatti galeera warreeti leebara irratti jechuudha. Waa'ee akkasiitiin dhabaa jira malee akkanaa kun egaa harka irratti gagarallee kennuuf ta'ee waan takkayyuu ta'u gaafatanii argachuu danda'ani. Haala amma sitti man kanaan hordofadhu. Isii sana adda baafachuu barbaadeeti. Galatooma. Naantee taaptaaf hin gootanii sheer koppiliink hin gootanii qoy. Warri as keessa jirtan warri jala kana jirtan maal hojii keessan hojjetataa? Halo. Waalaikum salam. Alhamdulillah. Okay, lakkoofsa kana barreeffadhu.
taap godhaa sheer koppiliinki godha abdi umar Baaba xiqqoo yaada dabalataa wayii mudannoo addaa wayiitu na mudatee ture. ama caarraa namaa kenne ka itti deebitaa caarraa yoo si qonnam caarraa namaa kennaa deemu aloo oo alaikum salaam amma live irra jira booda na dubbis yookaan kootu live irra na gaafa ish السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عبدي نعم. نaguma Ayyuma. alhamdulillah عبد الله منافق. ha ati dubbadhu dhimma kan keetiif abdii atillee maal si fakkaata dhimma kee amma si qaaca'uu barbaadu tokkoffaa ji'oota hedduu lakkoofsistee jiru taatu sina biratti anis gaafadheera mucaan viizit viizaadhaan fidee viizit viizaadhaan hin dirgamu biyya kana keessa obboleessa keetii miti xalaata keellee yoo daawwannaaf fiddu taate weelkaam daawwannaadhaaf dhufee biyyattii daawwatee galuu hin danda'a biyya turistiiti biyyi kuni kazzaa wucci viizaa turistiitiin viizaa hojiitti jijjiirsisiisaaf jettee yoo ka fiddu taate dogongorteerta be careful ittimi viizaa hojiitti yoo ka fiddu taate eenyutti masira baaba jechuun sanii miti amma jechuun si malee namni gaafachuu danda'u ana jechuun jala sararee itti meera ani amma bara qurxii sitti maara an jala sararee itti meera torbaan kana keessa waa wayii beeksisuu qabda yeree jira eshi malee hin beeku eshiin immoo nama miti siigala ay wanti kanaan eegee gaa yoona tuyyuu waan kanaa miti eshi masira torbee kana keessa kallattii qabsiisuuf jeeni jira yoo ka dadhabamu taate birri isaa riitarni haa godhuuf allaqe taane amma kama birri sanitti adeemutiti yoo danda'e adeemisu birri እንግዲህ አማራጭ ስንቱ ላለት jechuun sanii miti bara ammaraachii osoo hin taane ani jireeni amma si bara namni achi nu gidduu jiru si mire an mallaqa dandahee horii deebisa yookaan ititi karaa ati amma dura jette sanii yoo ka deemeetiin ka waan san ka xumuru taate itti seeneetiin dafee xumura welcome yookaan iti kaati hin taature akka tu jettu kanatti namni wannaa taa'u hin jiruti waanlee sittillee himee jira sittillee haasa'ee jira waan mucaan keessa jirullee bakka kanaaf akkas goona